السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي وانكي يا أشما أركفونه أفان أرموغا قوتماتي بالله هندرق إفامي سراتي جرا الحمد لله كانت إسن أغرسي سلما فا جوجلين كوني يوكين آبين كوني وان هدو سين فايدا بريفما فوتو كافتني يعني بريفما فكنيا في بلاستورا جلاتو الدوبرات أو دفتر الراحة أو دفتر الراحة فكنيا في بريستاني كاتني دفتر الراحة بريستاني كاتني أتشي فوتو كافتني غرا بريفماتي نما يرجو سندان داما والهبنة فوتو كافتني أتشي بريفماتي ده بفتني يوكين بوست كوتشون دندساني يوكين مقرا واسطة بي إيموتي نما يرجو دندساني كونغرو وان باي إيجودا كان غرو إرجع أفان أورو مورف كوفامتي درما جوجلين كابا نمني تفايدة ما تنو نبيكم عليه جوجلين درما كابا وان كان إرجع أفان أورو مو قفتي فهمتي جتشود إفسنيف تاي أما أفان أورو مو يعني أفان أورو مو أفان نبين نجتشود أف ماله درما كابا جوجلي وانا كنا فكنيا في بريفما أما بريفما تختو فوتو كاسنجنا شينا كرسيسام بريفما فكنيا في كراغو باجرو فوتو كافتني يوفتن نما إرجو جتشود أجرا بريفما تدي بفتني يوفتن أكما يعني أمي هندا سائسين أجرسيسا أبلي وانكي إفسنيف تامتي meeshaalee garaa garaa wanna hunda bakka wanna hunda isiniif hojjeta googiliin kuni mee aslan wanta kan isin agarsiisa mee googilii keessa seenname amma googil isuma googilii kana keessa googil chrome osoo hin taane googiluma kana keessa seenname googiliin kuni mallattoo kaameeraa argattanii miti mallattoo kaameeraa qaba ifa isiniif ta'e mallattoon kaameeraa kun maal fayyaddi sababni isin akka amteef mallattoon kaameeraa kun waa footoo kaafti otuu googil translate keessa galin jechuudha googilumti inni kuni Gizee keessa galee mallattoo kaameeraa kana waan hedduu fayyada keessattuu hin galee sin agarsiisame baa kaameeraa kana keessa hagallu fakkeenyaaf baa kaameeraa kana keessa gizee galee akkasitti nuu fida anniin qabe malee kaameeraa jechuudha obboleewwan kiyya amma akkanatti kaameeraa nuu fida jechuudha amma akkanatti wagga kaameeraa nuu fide jalee kanatti waa meeqa nuu baasee jira kunoo sarchii nuu baasee tojjomaa nuu baasee amma nuti wanna hedduu nuu baasee jira maaliif amma otoo akkas bunne tekisti amma to karbune translate nuu dhufa akkaataa torgomannu jechuudha amma fakkeenyaaf barreeffama tokko anamma bakka taa'ee viidiyoo isinii waraabaaru kanatti waa footoo kaasee isiniif gochachuu hin danda'u malee kan hin alaa footoo kaasee ammas hin agarsiisa ifa isiniif ta'e kaameeraan kun amma tuwwa irra qabe achumaan footoo yoon kaase ol darbuu danda'a masalan amma mee quraana wayii gaalaarii keessa keessaa quraana kana argaa jirtan jedhee yaada quraana wayiin akkana ol fidame amma quraana kana fideen jira akkanatti fakkeenyaaf jijjiiree jira jechuudha ifa isiniif ta'e kana booda gizee akkana xunne afaan ingiliffaatii jijjiiree jira jechuudha kun haala kanaan kooppii godhannee akkanatti irra harkifne jechuudha amma fakkeenyaaf tuun kooppii godhachuudha akkanatti irra kun akkanatti irra deemsee footoo kaasa garuu kana dhiifneeti jechuudha kanaafuu aappiin kun immoo maal nu fayyada aappii inni ammaa kun aappichi kun googilii wal fayyada jechuudha kooppiis qaba bakka hunda qaba fakkeenyaaf egaa aappii amma isin agarsiisu kuni googilumaa wal qabata innumti mataa isaatti googile fakkeenyaaf amma pilaastora keessa galame aappii kana akka seerkaa waliin dhoofne aappiin kun translate kuni wagga googil keessa galle aappii kana in barreeffanna googil translate yendee barreeffanna yoo feenes dhiifama qoyaame Google Translate jechuu barreeffachuus ni dandeenya. Google Translate yoo jennee barreeffannes ni dhufa. Amma akkanatti isinii dhufee jira miti garuu akkanatti danuu isaa dhufa baay'ee dhufa meemee of duuba deebi'ee ilaalee isin agarsiisame. Baay'ee dhufa akkanatti. Wagga baay'een isinii dhufe maal akka adda baafattan isin garuu cufti isaayyuu wal fakkaata kunoo cufti isaayyuu wal fakkaata kan waan hedduu jira keessa. Kanaafuu isin immoo adda baafattanooni bifti isaa gatii wal fakkaatu jennaan kunoo keessa gad dhooftanii akkana harkiftanii ilaaltanii isa kana nama biiliyoona tokko buufate isa kana jechuudha sama googilii wal qabatu geen mee isa gadi kana ammoo ni ilaalla isa gadi kana ammoo ni ilaallame wal fakkaata garuu kan ammoo nama miiliyoona 10tu buufate ifa isiniif ta'a miti haala kana adda baafachuu dandeessani fakkeenyaaf yoo bifti isaa wal fakkaate nama kamtu amman buufate fakkeenyaaf aappii tokko bareedummaaf ajaa'isaa ilaaluu yoo barbaadan yaani yoo akkasitti isinii galuu dide baay'ina namni buufate ilaaltani fakkeenyaaf amma aappii kana duraan barsiisan ture mee aappii tokko isin agarsiisa dhiifamallee yoon arguu baadhe amma rakkoon jiru bakka yoon arguu baadhellee dhiifama fakkeenyaaf egaa amma tokkuma isin agarsiisa bakka isinillee nagarree kunoo isin barsiisan ture natti fakkaata kunoo isin barsiisan ture kan ammoo
nama miiliyoona 100 buufate garuu kun isii duraati jechuudha afaan oromoo sirriitti hin hiiktu yaani xiqqoo waliin dhoofti kanaafuu amma immoo akka isin hirkaa waliin dhoofne kunoo liinkii isaa garuu ajjala isiniif hankaa inshaallah yoo ajjala isinii akka carraa dagadheedha malee liinkii ajjala isiniif hankaa yoo kaa'uudha baadhellee kunoo Google Translate kan erga bareetanii kaatanii nama biiliyoona 1 buufachuusaa adda baaftanii ifa isiniif ta'e tayyib anamma buufadheen jira keessanii isin agarsiisa gaame akkaataa afaan oromootti hiiktanuu fi akkaataa barreeffama itti jijjiirachuu dandeessanu gizee akkanatti dhufe inni yookiin ingiliffa jiraata afaan fedhe irraa jiraatu akkasitti gizee dhufe ifa isiniif ta'e gizee akkanatti dhufe afaan fedhe irraa jiraatu inni isin maal gootanii kunoo xiyya ol garagadi akkas garagalte akka garagalte argattan miti isin fakkeenyaaf bakkuma yookiin amma English Oromoo jedhamti asirratti isin immoo wannuma tokko akkana gadhofta fakkeenyaaf Oromoo jechuu gadheera akkanatti guutuu addunyaa naa baaseera amma guutuu biyyoota akka jiranu guutuu biyyoota afaan itti hiikamuu danda'an cufa naa baase jira keessaa maaliin barbaada akkana argite dheengede bilbila kana irratti afaan Oromoon jiru eenyu dabalame isiniin jedheera miti duraan bilbila kan irratti isin agarsiise garuu kana irratti immoo dhiyoo dabalame jechuudha erga wanti hundi jijji amma yaani sirraatee jira jechuudha wanti hundi ifa isiniif ta'eera miti isiniif galaara miti kanaaf akkana ol harkiftanii maal barbaaddan isin afaan Oromoo barbaaddattanii suutumaan akkeessa ni jira jechuudha afaan Oromoo ni jira jechuudha isinitti mul'ataara miti bilbilli kiyya ifaan isinii dabalaa yoo akkasuma barbaaddaniiti afaan Oromoo isa jedhu jira Oromoo kan jedhu jira keessa kunoo an irra godhadheen jira waan ta'e jennaan Oromoo kan jedhu arganneerra miti Oromoo kanarraa akkana gachuqaafna amma namni keenya asirratti gaa wanni guddaan barbaachisaa asirratti isiniif hin galu beektanii yaani nam tokko hin gala yaani nam tokko tarii kan haarawaa ta'e googilii kanaafi jechuudha yaani yoo isinii galellee gale amma afaan ingiliffaarra jira kunoo bakki kameeraatiif bakki sagalee qaban kun oofiidha ifa isiniif ta'e cufaa jira jechuudha akkamitti immoo banamuu danda'a yoo ingiliffaratti deebi'e banama amma ingiliffa gara kana ergan gorsiise xiyya kana gara kana gorsiise bakki kameeraa kun banamee jira garuu yoo afaan Oromoo gara kana gorsiise ni cufama ture dakaa yoo itti seenu jechuudha ifa isiniif ta'e kanaafuu bakki kameeraa kun yoo cufnaan bakkeenya bakka kameeraa kana gaxuxxanii dhaxxanii footoo kaafattanii anamma taappelaa tokko footoo kaasan jira meeqa sagalee isin agarsiisa amma gara ingiliffaatti jijjiira amma nan seensisu miti amma akkaataa na seensisa jechuudha gara ingiliffaatti jijjiiradhan jira wal hubannee dhiifama rakkoon ta'e lakkoo bilbilaatti dhiifama amma seeneen jira amma fudhadheen dhufa gaa amma ifa isiniif ta'e gizee akkanatti dhuftanii kunoo bakka imeejii bakka footoo fudhattanu keessa seentanii allaa'u gootanii an amma taappellaa tokko fudheef taappellaa tokko footoo kaasee dhufe yaani akka isiniif galu taappellaa karaarraa jechuudha wal hubannaa miti taappellaa karaarraa kana afaan arabiitiin barraahee akkas gadi qabdaniiti select irratti gootan gaara amma taappellaa kana waluma agarreera miti baay'ee fidee dhufu gaame taappellaa kana gizee akkanatti fidee dhufe dhiifama utaalee duddubbatti deebi'ee yaani rakkoo bilbilaati bilbiliti garaagarummaa qaba mitiire bakka kameeraatti deebi'ee fudhadhee dhufa amma ashumatti deebi'ee rakkoo bilbilaati dhiifama obboleewwan kiyya wabaga dhufe iyyuu as bilbilli kun maalirraa barbaada asitti ilaallagaa amma fakkeenyaaf eessa dhufe kuni bakka WhatsApp irratti wanti kun ni dhufa imo irratti wanti kun ni dhufa gaafa bilbila keessa seene isin eeyyamoo isin gaafata amma gaaraa gadi sadaffaa bakka notification jettu kana yoo xunnee ilaalle asirratti ooni ta'uu isaa ilaalla baay'ee isii ittaantu kana amma rakkoo inni godhatee as dubbatti na deebise wal hubanna miti asirratti niyyi mee ilaalaga ooliirra jiraachuusaa faayiliin kiyya ooliirra jira wanna kana osoo bilbila qofa hin taane osoo translate kana qofa hin taane wannuma hundarratti dhufuu danda'a wanti kun WhatsApp faana nama hedduutu natti erga amma bakki kameeraa kun oliirra jiru jechuudha gara oliirra jiru jechuudha dirqama maal gochuu qaba isii oliirra kaa'uu qaba amma naaf sirraata sin achi keessa galee waan eeyyaman gooneefan na fide wal hubannee jirra miti namni hedduu waan kanaatiin rakkattanii amma sirraatee jira jechuudha amma tunuuf duuba deebi'ee kameeraa kiyya sirriitti naaf fida amma kunoo sirraatee jira bakka wal hubanne warri TikTok irratti dhaabbatee jira yoo fedhii barumsaa qabaattan gara YouTube kottaa baradhaa riyoo shaafii irratti isin gadhiisa akkasitti kunoo amma akkasitti naa dhufee jira amma kunoo bakka barreeffamaarra sarara godhee jira bakka barreeffama naa dubbisuu dheedha sarara godhee jira ifa isiniif ta'e taappellaa kana kunoo taappellaa makii gubbaarratti jechuudha kaasee select kan jettu jala jirti select olii kana rukuteetaan kunoo amma gaa maaliin godhaa isuma bulee kana akka nagar rukuta
barreeffamni afaan arabiitiin taappellaa afaan arabii waliin footoo kaase karaa irratti amma gaa kunoo jijjiiramee jira. Amma isiniif galee afaan ingiliffaatiin fi afaan arabiitiin afaaniin dubbata. Mee afaan ingiliffaa kana mee? Eeyo afaan ingiliffaatiin himtee jirti jechuudha. Afaan ingiliffaatiin ni dubbisa. Afaan arabiitiin ofiif isinii dubbisa. Afaan ingiliffaatiin ofiif isinii dubbisa. Gin Oromoo fi afaan biraa irratti immoo dubbisuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma afaan arabiitiin barraa'ee dammaame bakka jedhu kana gaa yaani kunoo daandii irraan footoo kaase jechuudha. Amma afaan arabiitti tuna kan afaan Oromoo kan rukute in torjomu jechuudha. Mee afaan arabiitiin sila afaan ingiliffaatti afaan Oromootti torjome miti. Mee afaan arabiitti godhetan arabiidhaanis dubbachiisee isin agarsiisa dhiifama. Arabii isiitu kanarran godha. Arabiyyoon isiirra godhee wal hubanna miti. Arabii amma arabiitti jijjiira na obsa obboleewwan kiyya. Hindi sin dubbisa jechuudha afaan Oromoo qofaa miti. Amma arabiitti jijjiiramee dhiifama xiqqoo si rakkoo bilbila kiyyaati obboleewwan kiyya. Wal hubanna miti. Xiqqoo rakkoo bilbila kiyya akka inni taa'u argattanii. Kanarratti akkasiin rakkifne jechuudha. Amma kanas arabii yookiin ingiliffaa eeyo amma arabiitti naa deebi'ee jira. Tayyib arabiitti deebi'ee jira miti. Ani rakkoo bilbilaati malee keessan akka hin tursiisu bilbila kiyya akka taa'u argattanii mee ittiin tuqame. مدينة مكة بألسلس أول بطريق جهة مركز الرياض. ايوه مركز طريقه مركز الرياض يجول كان دمامي يجول يعني اقصتي افان اوروموتي سنيكا افان انجليفاتي سنيكا افان عربيتي سنيكا انجليف افان براغرو افان اوروموين تاني يجو افان يعني اورومو قفامتي افان توكو يندبتو عربي افان اندي كان دبتارا يجو يفسنيف دايرا اما غا تابيلا سلام فوتو كاس كان كنو بريفما كان فرد ديموداف مالين غدا كنو كوبي سيتو كان جرتي Koppin kun dura jirti koppi kaafadhe yoon fedhe post gochuu nan danda'a yoon fedhe imo nama arguu nan danda'a yoon fedhe whatsapp nama arguu nan danda'a barreeffama amma jechuudha barreeffamni sun gin afaan oromootiin barraa'e afaan arabiitiin barraa'e taappellaa irraan footoo kaase yaani amma ergeen jira jechuudha yaani kana keessatti maaltu nuuf ifa ta'a ifa siniif ta'e kana keessatti maaltu nuuf gala waan takka footoo kaafannee fudhannee gadhiisuu hin dandeenya jechuudha ifa siniif ta'eera jedhee yaada obboleewwan kiyyaa aappii kana rakkoo bilbila takkas ta'a dhiifama. Akkasitti kana torjomachuu dandeessanii kanarratti wanni dagadhee fi wanni biraa yoo jiraate gaafachuu dandeessanii wanni isin immoo jijjiirattanuu kunoo xiyya kana jirti xiyya fuuldura jirti garuu gizee awwala seentanuu kunoo yoo ingiliffarra hin jiraanne footoo isinii kaasuu hin danda'u wal hubanna miti yoo ingiliffarra jiraate malee. Maaliif afaan ittiin jarri afaan walii gara addunyaatti mitiidhe yoo ingiliffarra jiraate bakka footoo kanaa fi bakka sagalee kana sagalee aan dubbatanii naan isinii barreessuu ni danda'a jechuudha. Waliigalee akka itti afaan Oromootti jijjiirattanii afaan Oromootti akkana tuttanii Oromoo kan jedhu keessa barbaadanii itti jijjiirattanii footoo kaaftanii aayilaandii shaamboo madri waan affeetan qodaa distii waan irratti barreeffamu tokko yoo agartan afaan waan fedhe na barraa'u akkanta irra qabdanii footoo kaaftanii kana keessa galtanii ofiif kaameeraa qabannii kaameeraa mataasaa qabannii yoo fetan googilii keessaanii kaasuu hin dandeessan ifa siniif ta'e kunoo kaameeraa mataasaa qabaa irra qabdanii footoo kaaftanii qaxxataa toroggomachuudhaan afaan sanatti jijjiirachuu dandeessanii afaanitti jijjiirachuu qofa osoo hin taane gara afaan barreeffamaatti deeffachuu dandeessanii walii galla jedhee yaada hubattaniitu jedhee yaada obboleewwan kiyyaa kanarratti yoo gaafii qabaattan yoo isin dhibu ta'e gama telegiraamaa yookiin gama messenger Rio Shafi page osoo hin taane Rio Shafi tinaa erga dafee isiniif hin arga jechuudha nagaa naa jiraadha